Way biyya kana namni biyya kana keessa jiraatu eessa akka jiraannu hin beeknu waan qabnus ummata keenyaaf malee waan itti goonu hin qabnu. Kanaaf mee hawaasni kanis rakkachaa jira waan ta'eef walumaan goone waan ta'eef mee tokko irratti gootee abbaa qabeenyaa tokkoof qabeenyaan qaban maja mee qabeenya isaa irra waliin laallata lamni fayyadamnee ittiin dabala. Hello. Mr. Walala. Jirta. Nagami. Bayya do wallahi jirra. Ya da kai sammale. Akamisin. Jirtani. Qabeenyi jira, qabeenyi ni jira. Garuu qabeenya kana ummata keenyaan waan hin gargaarre keessatti wanni goonu takka illee hin jiru. Qabeenya kana ummataan gargaaruu qabna. Hatattamaan amma siinee gujjiraati. Gamoo afran qalloo qaxanaa duwwaa lamaas midda fi nakkotti. Ayyee bakka siinee gaa. Taate. Ayya. Akamat. Mujirra wallahi. Akami dhabamtan? Qabeenya akkam godhu jirtan gaa namni hawaasaaf jiraatu beekee yeroo hedduu biiziidha. Qabeenya akkam godhu? Qabeenya akkuma beekamu isa kaanis kan dakkaan godhee isa kaanis itti bashannanu jira waan baay'ee. Bashannanu ma jiran hanga amma? Bashannanu. Ayyee bakka naafati hottumee akkana jaa waan haasawnu jira. Makana takka amma dalagu jirti guyyaa hidhaleetti takka immoo waan isirraa argamu hunda akkuma jirutti lambii ittiin gargaaru jira. Kun gaa kennaa rabbii guddaadha. Uummanni kun yeroo hedduu afaan baneen ni eegu. Kana malee ammaas hawaasa keessatti wanta hedduu fiddeessiseeti haa tokkoonis rakkachaa jira. Qabeenya keenya kana hangaan hin barbaade irraa fayyadamaa hin jiru. Kanaaf haa ta'u mee kana akkam joo goone uummanni keenya kun guddachuu danda'a. Uummataaf jiraanna kan dhimma jireenya. Dhugaadha. Garuu hawaasni waan ati hojjetu irratti yoo sun deeggara faayidaan qabu qabeenyi sun fakkeenyaaf qabeenyi dhugaadha hawaasarraa dhufee hawaasatti deebi'a. Haa ta'u garuutu abbootiin qabeenyaa walitti dhufanii invest godhuu danda'an biyya keenya jechuudha. Kan biyya alaa jirus ta'e kan biyya keessa jiru kan immoo guddachuu jirus ta'e yoo hawaasa wajji walii gale qabeenyi sunummaan guddata. Egaa kanaaf amma nama tokko jira. Namni kun ooyiruu guddoo qaba. Yeroo ammaan dura namni tokko gargaareeti keessa gargaaree ture. Oomishni sanarraa waan guddaa argatee jira. Ammallee anis isa dubbiseetiin ture. Nama san dubbiseeti kaniinan ture jechuudha. Sanii amma waan akkanaa kanarratti yoo nu gargaartan gara fuulduraa ga'uu danda'a. Ooyiruun kiyya amma duraan qamadii kan taallaa 16 dhalchitii jira. Garuu osoo shunkurtaa dhaabee shunkurtaa hangam akkasiin dhalchituu fi guddina kanatti akka hin deemu tilmaamuu ni danda'amaa jira. Kanaaf nama san bira dheenyee isa amma gaditti yaameetiin jira. Isa yaamnee waan akka kameeras gargaarraa jennee itti dubbannee yoo waan irra gargaaru san inni nu dubbatee san gargaarraa jechuudha. Atis amma qaramana keetii gaddeemu jirta. Bakka waan furattu manaa furadduuti dafeeti achiin akkoo. Invest walii galee biyya kana invest. Ishii bakka taate achumatti seega gamoo jiratti. Tole rakkoon. Ayyaa.
Aye, waamicha keenya kabajanii baga nagaan dhuftan. Noga wal bara kabajamoo obbo Abdallah Jama ganda keessatti hojii oomishaatiin baay'ee banaadha. Akkasumallee biiziidha. Nama lafa qindi takkarraa qamadii hantaala 16 oomishu. Isa malee waan hin jirreef kunoo nutis kanaaf si gargaaree dhugaame dura. Noo kanis walgaatoo Jama. Dubu akkamati obbo Abdallah. Akkam eega mootummaan barakaan deeggarsa sii goote hedduu mucaan saniif jijjiiree jira. Baay'ee hojjetee jira jaanii turani. Akkami sanirraa hojiin kee maal fakkaata yeroo ammaa kana jechuudha? Hojiin kiyya gaafas hojjechaa ture beekte qindii takkarraa hin kutaala 19 jechuudha. Barannoo immoo shunkurtaa dhaabajee osoo deemuuti shanyii naqaalee inaani bakka waan hin godhuu hin qabu beekte bakka furmaata isiirraan barbaadiyyeetiin dhufe. Kanaaf gaamee kabajamoo obbo Waalaaloo dhimma kanarratti gaatii sabbeenya abbaa qabeenyaa turte. Qabeenya keenya gaa uummata malee uummata keenyaaf qabna. Hawaan hin qabu uummata kiyyaaf hin qaba. Uummanni keenya yeroo garagaraatti irraa fayyadamaa jiru, midhaan isaa irraa fayyadamaa jiru. Kanaaf abbootiin qabeenyaa walitti dhufanii waan kanarratti osoo walitti dhufanii hawaasa keenya kana gargaaranii irraa fayyadamaa ta'anii biyya keenya illee sadarkaan biyyoota kanarraa sadarkaa guddaatti akka deemtu abdii guddaan qaba. Kanarratti mee atoo haala akkamiin gargaarra isaan qaba? Maaliin bira dhaabbachuu dandeenya akka yaada keetiitti jechuudha? Akka yaada keetiitti wanti nuti isaaf godhuu dandeenyu akkasumatti illee gargaaruu dandeenya. Gartee nu qofa illee osoo hin taane abbootii qabeenyaa biraatti sirmaachisuudha. Abbootii qabeenyaa biraa cinatti ittiin yaamnee ergasiin booda kaan miyyate sun agartee inni shunkurtaadhaan dhaabuu barbaadaa jiru. Biyyaan isaa shunkurtaa dhaabuu waan garaagaraa oomishu. Nuti garuutu walitti dhufnee invest godhuudhaan lafa isaa isallee gargaarree akka inni irraa fayyadamaa ta'u nullee irraa fayyadamaa taanee hawaasa illee irraa fayyadamu godhuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf shunkurtaan ammaan tana qaaliidha. Akkuma beekamu akka kuduraaleen amma yeroo ammaan tanaa kana akkuma haala biyyattiitti hojjetamee haalaan qaaliidha suniifuu abbootiin qabeenyaa irratti dhufuudhaan diinagdee nama kanaatii fi akkasuma diinagdee biyyattii sabachiisuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf maal fa'aa goone waan inni barbaadu sun abbootiin qabeenyaa maallaqa waliin baaftee deebii akka inni irraa fayyadamu godha. Oomisha isaa yeroodhaan akka inni walitti qabatu gartee saadhaan oomishu godhuu qaba. Haala kanaan yoo goone malee egaa isaatis qofaa deemti jechuudha. Yoo ifnee ibsnee teenye doostee bira teesse wanti isaaniif ittiin sosotu yoo irra walii galtee daleete garuu achiinis waan akkanaati. Egaa kabajamoo Abdallah keenya gaa akkana ja'an waa hundaanis bira jirra. Waan takka yaaduu qabdu hin jiru karaa investimentii karaa garaagaraatiin ittiin ni jirra. Qabeenya keenya akkuma isin jenne uummata keenyaaf qabna. Anamma makiinaa lama qaba. Inni takka qaba. Takkitti sana immoo uummatummaan kanaan dura gargaaran ture. Amma takkittuma sanuu uummataan hin gargaaru deemaa jira. Anammoo duraanuu takkaan qaba. Takka immoo uummataafiin waarraa godhaa jira. Takka yoo manni duudanii haqatee uumfadhu haqatanii ni bakka santa isaaniitti jeetiin dhiiseef jira. Saniif gara fuulduraatti kana waan akkanaa ni oofna. Hawaasni keenya akka guddatus abdii guddaa qabna. Kanaafuu gara fuulduraatti waan akkanaa hojjenneetti abdii qabna. Atis yaada kanarraa fudhachuu keetiif adilleen abbaa qabeenyaa taatee asitti waan yeroo kee aarsaa goote. Kanaaf uummata keenyaaf jettee waan isin argamteef galatoomaa isiniin jennaa waan ta'aa dhufnu. Hello. Mr. Waawundi irraa finnee jirra. So amma waan kana gara hojiitti jijjiiruu qofa osoo nu hafee. Kanaaf hawaasni kun akka irraa fayyadamu jechaa jirra. Isinillee akka nu deeggartan abdii guddaa qabna irraa finnee jira jechuudha. Qotee bulaa wajjin wal agarree jira.
garuu immoo wanni isin godhuu qabdan amma yeroo xiqqoodhaaf nutis qabeenya isaanii waan hangas nu hin geenyeef qarshii miliyoona 3 maal haasawtu maal jennee walii galle akkam jechuudha gaa dhugaa uummataa dila kana laffaanee karaa fuulduraatti nuti maal ta'uu qabna maal wanni isin odeessaa jirtan mister kun akkamitti ta'uu qaba akkana jennee waliin galle kan nuti karaa duraatu akkana jennee waliin galle kun akkamitti kana ta'uu qaba jettanii yaaddu maal jette maal jechuudha kun kanan nu harkaa kashalee sallaata tujjaara uummataaf eessaa oomishni jennee hedduu dubbanne akkanas jalaa kashaleessa kana fakkaate Lojetu subscribe like share goda